warri ati fidalaanii gaafatte gaafii qoosaa afaan beekuun sittime bakka quuqaa garaasaa waan sabicha jibbituu fi afaan isaa xireeffatta gaarii isaa dhoksitee yaraasaa iyyaafatta sittime dhalootichi waan garaa keessaa qabu siif sirbee dhageeffadhu seenaa yaraa hin qabu daa'ima seetatarii ijoollee aariin gube xiqqoon shii guddaa caaltii argi dhaloota qube lafa ilmaan Oromoo isa impaayerri saame kana boodan hatamu dhalootichi siif dhaame daa'imni jabbii eegu ilmaan walee walisoo gootummaa garasuutiin guddateera ammasoo ati hin jiru seeta dhaloonni waa dammaqe lakki waa muraasaa inni kararraa maqe dhaloonni kana booda waan isaanii eeggata gaaf dhalatu siyaasaan afaan isaa saaqqata kanaafu hin jiru inni durii sun dhalootichi jabaadha Oromoo gadi qabu hin kajeelin dhugaadha dhaloonni kana booda xiiqi nyaataa guddata afaan qawwee duratti ija baasee dubbata ati garuu haasaa qoosaaf haasofte gorri osoo hin dhagayini wanta yoo si gaafatanii deebisuu hin dandeenye dhalooticha gaafattee argatteetta dhugaasaa deebii dhaloota qubee gubduu akka rasaasa miidiyaa gubbaa baasaa yoo feete irraa kaastu seenichi godaanni sagaraa keessaan hin baaftu egaa hamma nageenye xiqqaa fi guddaan keenya yoom himne yoom dubbanne gubata garaa keenya akkasiin sitti hima dhaloonni quuqama isaa dagataniiru hin jedhini hin irraanfatamu tasa galatooma